Bakkana ma gaumiti anne kenya akana ma tawawine jirenya bakatira katan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان عارفون أرموكو جوتو جرتو من تفكتان أصولين قولين ركولي واي نموتا كينا يوكي نموت يو أكسم أمو غافي يرو هدو كيساتي غافتامو نموتا هدودان واي باريلي بجرو روبي في أكسم موتو يو قاما كينا غوغا كينا رتي برنا حالا بفا سورا يوكين فتو أرغتان كانان نمون هدو كانت ركتانيدا haa ta'u malee isa kana qoricha isaa qabatamaa jechuudha. Akkasuma immoo inni kun maalirraa akka dhufu qoricha qabatamaa argannee fayyadamuu ni dandeenya. Dhukkuba baay'ee nama yaachisu akkasuma immoo baay'ee wajjin cinqabnu osoo hin ta'iin waan baduudha. Garuu yoo hin badne tahee kan namatti dhagahamuu fi akkasuma bareedina qaama namaa nama jalaa hir'isuudha jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatitti warroonni waan kanaan rakkattanis tahee akkasuma barbaadan garuu booda irratti isin fayyadamaa sababa adda addaatiin waan namarratti argamuu fi barachuun barbaachisaadha. Itti aansuun ammoo namoonni maatii koo taatan galatoomaa hedduu isiniin jedha. Akka maatii koo taane subscribe gochuun gama maatii kootti dabalama. Warri maatii koo taatan yaada babbareedaa jajjabinas qeeqas koomantii naa barreessa. Akkasuma ammoo gaafii keessan hanga waan tokko jechuudha yeroo argadhe akkasuma immoo qoricha qabatamaa argadhutti keessattuu waa'ee roobbii yookiin ammoo baccarroo maal jedhamu kana baay'ee yeroo dheeraa na fudhate jechuudha. Akkasitti kallattiidhaan gara doktora gogaa yookiin ammoo doktora qaama keenya kanarraa gogaa qofa ilaallatu bira dhaqee kan gaafadhee fi akkasuma immoo anarrattis dura kan argamee turedha. Kanaaf sababoonni inni namatti dhufuun sababa mataa ofii danda'ee fi akkasuma immoo eessarratti nama baha kan jedhuu fi qaama bakka ofii danda'edha. Akka fakkeenyaatti kan akka roobbii ta'ee inni kun baarileen karaa lamaan jira. Kun ammoo haala margataniin bifa geengootii fi akkasuma ammoo qaama keenya irratti babarratee haala amma argaa jirtan kanaan kan qaama keenya irra deemudha. Kanaaf jalqaba irratti bakki inni itti bahee yoo barbaade jedhee ciqilee irratti nama fakkeenyaa fi akka baarilee tahee ciqilee irratti kan na bahedha bifa geengoo amma asitti argitan kanaani. Akkasuma immoo irra caalaa biyya keenya keessatti kan baratame isa kana jechuudha. Kanaaf isa kana roobbii jedhanii waamanidha. Inni gosuma tokko akkasuma immoo qorichi isallee tokkoma. Akkaataan hojii isaas tahee akkasuma immoo qaama namaa balleessu tokko garaagarummaa yoo jiraate akka roobbii kun fuula irratti illee kan nama bahuu fi akkasuma immoo kan nama qunca'u quncee adii jechuudha. Walumaa galatti quncee adii kan nama qunca'udha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hundi keenya waan isaa beeknee haala isaa beeknee akkasuma immoo qoricha isaa beeknee maalirraa akka dhufu beeknee irraa of ittisa. Booda qoricha isaa fayyadamnee ofirraa balleessuu yeroo gabaabaa keessatti hin dandeenya. Akka fakkeenyaatti jalqaba irratti kanneen nutti dhufu akkuma asitti argitan kanatti OR biyya OR illee hin dhufa. Akkasuma immoo parsantii dhibbarraa biyyi suni OA baay'ee yoo kan ta'u tahe hurka yookiin ammoo qaamni keenya yeroo hunda yoo fuuree jedhe waan kanaaf saaxilamuuf carraa guddaa kan qabudha. Itti aansuun ammoo qaama keenya yeroo hedduu jechuudha. Qaamni keenya yoo kan hin fuuraa akkasuma ammoo zayitii yookiin ammoo qaamni keenya walumaa galatti qaama zayitii baasu yoo tahe qaama keenya kana yeroodhaan qulqulleeffachuun nurratti dirqama. Akkasuma ammoo saamunas tahee dhiqannaa qaama keenyaan dhiqannuu kan baakteeriyaa fi faangasii wanni kun faangasiidha. Faangasii nurraa balleessu yookiin baay'ee hir'isu fayyadamuun nurratti dirqama. Kanaaf yeroo hunda yoo dhiqannu saamunaa faangasii balleessuun akkasuma immoo goggogiinsa qaama keenyaa ittisuun itti aansinee qaama keenya dhiqannee uffata xurii uffachuu jiidhaa uffachuu kana jechuun faangasiin akka wal horuu fi akkasuma immoo baay'inaan saffisaan wanni kun akka nurratti bahee nu saaxilu kan gargaarudha jechuudha. Haa ta'u malee garuu asirratti kan hin beekuu qabamu irra caalaan darbee sababa hir'ina viitaaminootaa fi albuudota adda addaa irraa kan argamudha doktorri kan ibsu. Kanaaf asirratti waan kana anis dhibbarraa dhibbatti kanarra gahee argee maalidha jedhee akka roobbii waan natti bahee fi wallaalee yeroo ulfa ture yeroo wayii jechuudha. Yeroo masaanaa kana baay'ee fagoollee osoo hin tahiin haala amma argitan kanaan bifa geengoo taheen ciqilee irratti laphee irratti akkasuma immoo garaa fi handhuura irratti kan na bahedha. Kana osoo hin tahiin geengicha diimaa tahee akkasuma daalacha taheellee yookaan ammoo magaala tahee daarii irratti kun haala amma sitti argitan kanaan
kan haaluma kanaan jechuudha kan nabbahe namoonni tokko tokko ija namaatii afaan namaati waan baay'ee jedhaa turan isinii galee. Kanaafi ani garuu jechuudha yeroo gabaabaa keessatti kan narraa badee fi akkasuma immoo qoricha ofii fudhee jedhillee kan isin agarsiisuu fi akkasuma immoo kan isinii himu ammootu jechuu doktorri gogaa kan gaafadhillee isuma kana jechuu qorichi inni naa hime qoricha hedduudha. Kana keessa akka feetan filattanii kan fayyadameellee yoo fayyadamtan bareedaadha. Jalqabaaf ani kan fayyadamee ture qoricha shaampoo yookiin ammootu saamunaa qaamaan dhiqatamu isa kana dhiqattaa akkasuma ammootu sooqiddaan qaama kiyya dhumarra lolla'adha jechuudha. Isaan erga dhiqadhee geesse sooqidda biyya keenyaa kana namoonni hedduun biyya alaatiitti hin argamu jedhanii dhiifama of kolchaa sagalee soomaati biyya keenyaa hin argamu jennee argama bakki inni ittiin argamne hin jiru garuu nutu hin beekne malee jechuu barbaadeeti. Arabni guutuun hin beeyti milxabii akkasuma immoo milba haranaa fi dhiyoo jettanii hin beekanii isaan akka qorichaa qofatti fayyadamanii jechuudha rakkoolee akkanaatii fi akkasuma immoo ija namaa humallee yoo ijoollee irra bahee jedhu bishaaniin naqanii kan ittiin dhiqanii fi akkasuma immoo walumaa galatti akka dawaatitti kan fayyadamudha uummanni Arabaa sirriitti beekan bu'aa isaa jechuudha. Isaan dhiqataa shaampoo kanaan dhiqataa akkasuma immoo sooqidda bishaaniin naqee erga dhiqadhee geessee kan ofirraa lolla'een booda sanii zayituuna akka ajaa'ibaa kanatti qaama kiyyaan sukkuumee riga jechuudha. Qaama yoo jedhu namoonni hedduun kallattimaan gara biraa deema jechuudha. Qaama jechuun gogaa keenya guutuu qaama harkaa nama fakkeenya bakki inni itti bahee ciqilee akkasuma ciqileeleen qaama keenya irraa eegasii gosaan adda baasna. Akkasuma immoo laphee irratti duuba kiyya ceekuu kanarrattis tahee gara handhuuraa cinaacha gara mirgaa kanarratti sababni isaa dubartiin yeroo dadhabbii garaa qabdu yookiin ulfa garatti baattee daa'ima garaa qabdu hir'inni viitaaminootas ta'ee albuuda qaama isii keessa kan baay'ee hir'atuu fi akkasuma immoo keessattuu namni mana Arabaa hojjetu maal jechuu isin hin danda'a. Kanaaf qorichi mana keenya keessa ta'ee haala salphaa ta'een fayyadamuu nu dandeenyu shaampoo ittiin dhiqannu akkasuma kiniinii fudhannee liqimsinu kasirri keessa tokkoffaa ta'e qofa asirra isinii kaaya garuu haga 7-5 kan nama mul'ise jechuudha doktorri. Kanaaf isin kan asirra argitan shaampoo kanaan dhiqataa kiniini kana torbaanitti al tokko isinuu firii takkitti of keessaa qabdi. Asin durallee kiniini infekshinii waa'ee gadaamessaa irratti isinii himee jira. Firii takkitti tana torbaan tokko keessatti takkuma fudhatan jechuudha. Ji'a keessatti isii 4 jechuudha. Itti aansitanii ammoo isii tana guyyatti gizee takka fudhattan walitti dhaabdanii ji'a tokkoof tana nyaattanii akkasuma immoo qullubbiillee akkuma isinitti himetti fayyadamtanii shaampoollee akkuma isinitti himetti fayyadamtanii inshaallahu ta'ala haala kanaan kan isinirraa baduu fi akkasuma immoo qoricha bareedaa ta'e filatamaa ta'e namoonni akkamitti arganna jettanii suurallee poostii hin godha sammalee jechuun viidiyoo dhaabaati iskiriinshuut irraa godha qoricha kana bitadhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Dabalataan ammootu kaniin isin godhuu qabdanii kiniinota yookiin ammootu viitaaminoota akkasuma ammootu nyaata viitaaminii akkasuma ziinkii albuudota adda addaatiin badhaadhamanii keessattuu jechuun pirootiiniin kan badhaadhe nyaachuun qaama keenyaafis tahee fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Namoonni keenya keessattuu jechuudha kan biyya Arabaa keessa ta'anii aananis tahee areerri wanti adiin walumaa galatti silaa jechuudha. Kan hin dhugamnee fi akkasuma kan jibbinu jechuudha. Garuu miidhaa qaama keenyarraan kan geessuu fi gogaan keenya akka tatarsahus tahee dhodhooyuu akka saffisaan goggogu biyya ho'aa keessa waan taheef namoonni keessattuu fuulli isaanii qaamni isaanii jechuun dhiifama guutuun qaama isaanii gogiinsa kan qabanii bishaan sirriitti yoo hin dhuyne wantoota akkanaa kanaan nu saaxiluullee ni danda'anii rakkoolee hedduudha jechuudha. Keessattuu shamarran dubartiin yeroo ulfooftee ulfaan waan hedduu keessa dabarti. Erga deettee kaatee wantoota adda addaa ofirratti arguu ni dandeetti. Yoo kunuunsa gahaa hin qabaanne garuu yeroo deettee kaate san tajaajilaa fi kunuunsa gahaa yoo qabaatte homaa hin taatu. Kana jechuun dubartii deettee qofa irratti osoo hin tahin ijoollee xixiqqoo irratti illee roobbii tahee kan mul'atudha. Karaaleen inni irraa namatti dhufu karaa dura irraa dubbanne balfa adda addaa yookiin ammoo faangasiidha. Wanni kuni akkuma reef isiniin jedhe fuuras tahee akkasuma xurii ni eeggata. Itti aansuun ammoo biyya ho'aati. Itti aansuun hir'ina nyaatotaa fi albuudota adda addaa walumaa galatti viitaaminiin qaama keenya keessaa yoo hir'ate qaamni keenya akka waan kanaan saaxilamu kan nu godhudha.
wanni kun haaluma salphaan kan baduu fi deebi'ee ammootuyyuu kan nutti deebi'ullee jechuudha. Kana jechuun hooqxoo akka hoyxoo waan ta'eef kanaaf hundi keessanuyyuu shaampoo reef isinitti agarsiisaniin dhiqataa booda bishaan soogidaatiin kuraa torbaanitti yoo barbaadan qaama isin goggoysee jechuun ifama of kolcha shaampoo san erga dhiqattanii geessitanii saamunaa guyyaa tokko saamunaan shaampoo torbaanii gizee lama dhiqattaniini saamunama diitoolaa fa'a osoo tahee bareeda jechuudha. Saamunaan diitoolaa hedduu bareedaadha. Kanaafi gabaabamatti saamunaa diitoolaatiin dhiqataa itti aansitanii ammootuyyuu shaampoo kana torbaanitti yeroo lama yeroo sadi dhiqatanii qaama keessan irra deebitanii sooqiddaan lollaataa zayitii zayituun haa ta'u vaaziliin haa ta'u ittiin dibdan jechuu akka gogaan keessan baay'ee hin tatarsan yookiin hin dhodhoone. Inni kun roobbiin kun baay'ee kan hooqxoo laaftuu nama hoosisuu hin hooqina. Vaaziliinii itti dibaa yeroo isin hoosisu sanii kanaafi hundi keessanuyyuu haala kanaan faadama waliif firiyoota keessaniif dabarsaa horaa bulaa isiniin jedhaa turtii gaarii fayyaan faaya isinirraa turuu kiyyaaf na of kolchaa qoricha qabatama qabu qabadhee isinii dhufuuf hangana isinirraa ture hundi keessan warri maatii koo taatan galatoomaa warri maatii koo hin taane maatii kootti dabalamuun waan hedduu kan irraa argattaniif irraa barattaniif fayyaan faaya Oromoo koo guutuu na of kolchaa